Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoota Facebook ya barsiisaa Oromoo alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyyaa kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtanis nageessu. Egaa hordoftoota tiyyaa viidiyoo irraa na keessatti jechuudha hubachiisu tokkoon isin hubachiisu dhufe jechuudha yookiin isin akeekkachiisu dhufe. Innis maal yoo ta'an jechuudha akkuma beekamu yeroo ammaa kana jechuudha teknooloojiin babal'atee jira jechuudha. Kanaaf maaliif jettoo jettan jechuudha. Lammiilee teenya kan biyya adda addaa keessaafuu shamarran jechuudha. Shamarran biyya adda addaa biyyoota Arabaa biyyoota biroollee biyyoota garaagaraa jechuudha. Shamarran biyya adda addaa hojjetan irratti jechuudha. Miidhaa guddaatuun gahaa jira jechuudha. Maanni miidhaa rangootti jiru kaameraadha jechuudha. Kaameraa mana keessaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu shamarran martin jechuudha. Shamarran guutummaan guutti shamarran biyya adda addaa jiran jechuudha. Biyya Arabaa ta'ee biyya fedhe ta'ee biyya ambaa warroonni jiraatan jechuudha. Mana keessa kan hojjetan jechuudha. Kanaaf mana san keessatti kaameraa adda addaa abbaan mana sanii fayyadamuudhaan jechuudha. Kaameraa garaagaraa jechuudha. Kaameraa namni hin shakkine jechuudha. Kaameraa kana akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Kanneen akka sa'aatii kaameraa sa'aatii qabu jira jechuudha. Isin galee sa'aatii kaameraa qabu jira jechuudha. Kanneen akka qalama kaameraa qabutu jira jechuudha. Kan namni hin shakkine jechuudha. Gorfaa keessa kaa'uudhaan akkasuma mana fincaanii yookiin hammaama keessa kaa'uudhaan bakka yaani gorfaa garaagaraa jechuudha. Gorfoota kifilii jechuudha. Isin galee kifilii adda addaa keessa kaa'uudhaan akkasuma yeroo isin uffata jijjiirrattan kaameraa suni isin waraaba jechuudha. Kaameraa suni miidhaa guddaa isinirraan gahaa jira jechuudha. Kanammaan namni kun maali shabaaboota fakkeenyaaf ijoollee dhiiraa jechuudha. Shabaabni baalageen ni jirti. Akkasuma immoo haati manaa sun jechuudha jaarsakiidha waan hojjattu sanii waliin dalagu laaluudhaaf osoo hin beekne fa'aa dhossite jechuudha. Kaameraan waan namni hin beekne tokko jechuudha. Isin galee waan namni kun kaameraadha jee hin shakkine jechuudha. Kaameraan bifa baay'eetu jira jechuudha. Kaameraan xixiqqaan jechuudha kan nama waraabu jechuudha. Isin galee kanneen akka haada shahana jechuudha. Qalama kaameraa qabu jira akkuma asirratti argaa jirtan sa'aatii kaameraa qabu jira wanta garaagaraa jechuudha. Sa'aatii faa namni amma kaameraan waraabaa yookiin kaameraa qaba jeen huma yaadu jechuudha. Akkasuma qalama fallee akkasuma fakkii haada shaanaa faadha jechuudha. Namni kun kaameraa qaba jee namni yaadu hin jiru jechuudha. Garuu kaameraa qaba jechuudha. Gorfaa kan hunda keessa ni waraaba jechuudha. Isin galee akkasuma bakka isin bultan mana fincaanii keessa akkaamu mala biyya wantoota gorfaa adda addaa keessa kaan jechuudha. Kanaaf miidhaa guddatuun irra gahaa jira jechuudha. Namni immoo kana kaameraadha jee shakkullee hin jiru jechuudha. Kanaaf furmaata isaa jechuudha yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Haaluma mobaayila keessaniin wanta kanarraa bilisa taatan jechuudha. Mobaayiluma keessaniin of eeguu dandeessan jechuudha. Kaameraa san wanta shakkisan tokko jechuudha. Wanta isin shakkisiisu tokko mobaayiluma keessaniin waan maal akka ta'e haala itti baruu dandeessan yeroo dhiyoo keessatti isin biraan ga'e jechuudha. Haala itti kanarraa of tiksuu dandeessan ofirraa ittiin eeguu dandeessan jechuudha. Akka inni isin waraamne jechuudha. Wanta garaagaraa wanta shakkisan tokko jechuudha. Haaluma mobaayila keessaniin bartan jechuudha. Waan kana akka kaameraa ta'e wanni kun akka miidhaa isinirraan gahuutti jiru haala mobaayila keessaniin baruu dandeessan isin biraan geenya yeroo dhiyoo keessatti inshaallah jechuudha. Kanaaf hubachiisu yookiin akeekkachiisu kana sheer godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan nuuf gahaa jechuudha. Haa hubataniifi viidiyoo itti aanu jechuudha. Mana kaameraan jiru deemeetan jechuudha. Takkaan haala mobaayila keessaniin beekuu dandeessan jechuudha. Wanta ta'u maraa'uu jechuudha. Mobaayiluma keessan fayyadamuudhaan wanta sanirraa balaa sanirraa haala itti of eeguu dandeessan sirrittan viidiyoo bifa ajaa'ibaatiin isin biraan gahaa. Hangasitti viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan nuuf gahaa. YouTube channel kee subscribe godhaa galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoota Facebook ya barsiisaa Oromoo alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyyaa kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtanis nageessu. Egaa hordoftoota tiyyaa viidiyoo irraa na keessatti jechuudha hubachiisu tokkoon isin hubachiisu dhufe jechuudha yookiin isin akeekkachiisu dhufe. Innis maal yoo ta'an jechuudha akkuma beekamu yeroo ammaa kana jechuudha teknooloojiin babal'atee jira jechuudha.